isin yeroo hedduu akka namni waa'ee keessan yaadutti namni maal naan jedha jettanii ni yaaddoftu ta'a. Haa ta'uti garuu uumamni hundumtuu waa'ee keessan yaada kasinitti fakkaatu waa'ee isaati yaadachaa. Kitaaba The Alchemist jedhu keessaa namichi The Alchemist jedhamu gammoojjii deeman irraatii kitaaba takka fuudhee ilaalachaadha. Kitaaba sana yeroo ilaalutti maal argaa? Waa'ee daa'ima Narsiisas jedhamu takkaa dubbisachaadha. Narsiisa kun akkamii? Yeroo hedduu handaara haroo deemeetti waa'ee miidhagina isaa bishaan keessatti of ilaalachaadha. Sanis akkamiin miidhaga jedhee yeroo baay'ee waan sana yaadaa oola. Miidhagina isaattis gammadaadhachaadha. Egaa osuma akkas guyyaa hedduu deddeebi'ee waan kana godhu guyyaa takka haroo san keessatti ni kufa, bishaanis isa nyaata jechaadha. Erga bishaan isa nyaatee bakkuma bishaan isa nyaate sanatti abaaboon takka ol biqila. Abaaboon sunis Narsiisas jedhama jechaadha. Egaa abaaboon sun booda gara bosonaatti baay'ate. Guyyaa takka haroo sanatti Waaqayyo achi dhufa jechaadha. Bishaan sun duraan qulqulluu kan dhugaatiif takka ashaboo hin qabne ture jechaadha. Gaafa Waaqayyo bira dhufu garuu haroon sun ashabaawwee imimmaan ashaboo ta'ee jira jechaadha. Yaa haroo nanaa maaliif boossaa jedheetti Waaqayyo gaafataan jechaadha haroo saniin. Haroon sunis Narsiisas as keessatti waan nyaatameef boo'uu si jiraa jedhaan. Dhugaadha. Narsiisas yeroo hedduu as dhufa waan ta'eef sirriitti walitti dhiyaatan waan ta'eef yoo boosseef illee waan sirriidhaa waan jedhu kaasaaf jechaadha. Haa ta'uuti Narsiisas kun si caalaa namni miidhagina isaa beeku hin jiru. Kanaaf wajjiraan ooltu waan ta'eef yoo boosseef illee dhugaa qabdaa jedhaan jechaadha. Achi haroon sun Narsiisas ni bareedaa garuu jedhee gaafata jechaadha. Kanammaa si caalaa eenyutu beekuu danda'a? Si yeroo hunda wal argitu waan ta'eef miidhagina isaa si caalaa eenyutu beekaa jedhee gaafata jechaadha haroo sanaa Waaqa. Yeroo san haroon sunis ni rifate jechuudha. Rifatee maal jedhaa? Xiqqoo turee dhugaa dubbachuudhaaf Narsiisas yeroo hunda handaara koo deemee na keessatti gajja'ee jilbeeffatee of ilaalaa ture. Ani garuu yeroo hedduu ija isaa keessatti anis of ilaalaa miidhagina koo dinqisiifachaa ture. Malee miidhagina Narsiisas kan ani hin agarree jedha jechuudha. Kanaaf egaa yeroo baay'ee namni waan nu ilaalee nuun waan nu jechaa jiru, waa'ee keenya waan odeessaa jiru, waan nu hamachaa jiru fakkaata jechaadha. Haa ta'uti garuu namuu waan ta'e keessatti of ilaalaa jira, waa'ee isaati yaadaa jira waan jedhu kan jira jechaadha. Kanaafuu jireenya keessan keessatti waan ta'uu qabdan namni mannaan jedhaaf duubatti deebi'uun sirrii miti godhamus hin qabu waan jedhu har'a kan waliin ilaalla ta'achaadha. Wantoota akkasii kana hordofuun kasinitti tolu yoo ta'e keessattuu yeroo dhiyootti kitaabota baay'ee riiviyuu kan goonu waan ta'eetiif seenaawwan xixiqqaa akkasii kanas gidduu gidduutti kan galchinu waan ta'eetiif sabiskiraayib, sheer, fooloo gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.